Warri ganaa gaa'ela godhatan iyyuu kan heerumtanii abbaa manaa akkasii isiniif haa kennu. Sababan akkas jedheefi wantoota hedduu baay'ee isaatiin qaba. Oolmaan keenya guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee keessa Shaashambaa Fataa Zanaa jechaa ture. Guyyaa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu dabarsine yeroo tokko tokko wanti itti yaadanii godhan nama milkaa'u akka tasaa yerootti dhufan wayii immoo milkaa'ee yeroo namatti toluuf nama gammachiisutu jira jechuudha. Viidiyoo kana yoo jaallattan hundi keessanuu laayikii nuuf godhaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqa harragaa oolmaa keenyarraa xiqqoo ammaaf viidiyoo kanarratti isinitti makan kanarraa fi garuu kanan guyyaa boru isinii qabadhee dhufu isa dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaati. Ani carraa bakka kana deemus nan argadhas jedhee yaadee hin beeku kunis jiraas nama jechisiisa yeroo tokko tokko jechuudha. Isa kanaafuu gaharri guyyaan roobii ture abbaa warraa jidduu kanaa waltajjiirra ture har'a immoo kaleessa waltajjii isaanii nagumaan xumuratanii har'a boqonnaa guyyaa tokko kennaniif jechuudha. Nuti immoo dhimma ta'ee Finfinneetii beellama wayii qabna turre beellamni nuu qabame innis hojiitti biizii ta'uudhaan ani immoo qofaa koo deemuu hin danda'u. Beellamni isaa nu jalaa darbee ture har'a immoo guyyaa boqonnaa har'a qabu kanatti fayyadamuutiin maaliif deemnee beellama sana hin xumurannoo jennee ganama kaanii wal qabannee gara Finfinneetti deemnee jechuudha. Achi geenyee waaqni nu gargaaree beellama keenyas immoo xumurannee waan deemnee fi arganne achiin booddee har'a bakka ta'e si geessee bakka sana si bashannansiisuun qabaa waan argite hin beekne si agarsiisanaan jedhe. Akkuma argitan uffata kolliin argitu anagas maraa uffintinaa gochuu hin jaalla'u noormaaliima garuu immoo bakka sana deemuudhaaf otoo duratti beekee deemeerratti yaannee deemneerra ta'e haga tokko waa jejjedheen deeman ture garuu akka tasaa manaa baanee kunooti gaarraashiin koo maaliin koo akkasitti jira ganama ni qorra badaa sagas maranii uffata antinaa nama dadabbaru gadi sissiqaa wayii uffachuun natti hin tolu irra caalaa uffata ni qabu. Noormaaliidha bakka akkuma sinna beektan sana ture garuu bakki sun bakki har'atti nuti bashannanaa fi yeroo keenya dabarsine suni kana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Isa kana viidiyoo guyyaa boruurratti isinii fida kana immoo laayikii. Otuma deemaa jirru kanatti baanee ani akka kootii yoo ta'e dubartiin shamarran hundumtu akka kootii yoo ta'e ani meeshaa mana keessa argee jennaan eessattuu biraan darbuu jechuudha. Bakka saantiibanii ol kaawwachuun anaatti dhufu meeshaa arginaan tokko biraan darbu. Bakka kanatti arginee akkasumallee kaameraa waraaboo rakkoon qabu nuun jedhanii namni kun jechuudha meeshaa kana ilaala baay'ee tokko namatti bareeda. Anamma qalbiin koo mintinaa kana bituuf ture. Masoobii ishee xixiqqoo kana kan daabboof nan barbaada. Kanaan dura biddeenumaaf tokko bitadhee ture. Inni akkasumas bareedaa miti garuu mana keessatti rakkoon qabuudhaani. Kun immoo baay'ee tokko natti bareeda anatti jechuudha. Achi booda waraabni maal jennee ilaalee fattarree viidiyoo keessaan goggote malee ilaalee booda baay'ee namatti tola waan hin qabuuf gadhiisu wallaalee bakka hundi isaa baay'ee bareeda. Dikoorii mana keessatti girgiddaatti kan laxxafatan illee waan baay'eetu jira jechuudha as keessa. Achiin booddee irra caalaan isaa dikooriin asitti mul'atu kuni dikoorii warra Tigirootaati. Hin beeku gani garuu noormaalii meeshaa akkas babbareedu yoon argu baay'ee natti tola. Isin waan jettan hin beekan immoo waan akkasii waan ziranyaa minaaminiitiin wal fakkeessu na bira hin jiru mala akkasii hin qabu garuu meeshaan kuni akka diizaayinii warra Tigirootaatiin hodhameera baay'ee tokko bareeda. Immoo soobiin ani gangashaa ture sun birrii 2,300 naan jedhee ture 2,100 inuma nuu kenna ture. Garuu immoo abbaa warraa hin bittu bakka akkotuma baattee hin deemtu waanuma tokko hin bittu kan jedhuun achi rarraasii na fuudhee bakka bashannanaa sana na geessee jechuudha. Bakka sana deemuuf immoo kunoo as kanatti caammaa xaragannee seenaa kan jedhuuni dhugumattuu bakka sana xaragatanii mayoo seenan wayyaa baay'ee tokko wanta nama ajaa'ibu ture. Achiin booddee bakka kanatti dhufnee warra keenya xaxaragannee hurguufachaa egaa Finfinnee yeroo ammaa kanatti Finfinnee qofa miti biyyi keenya baay'ee tokko jijjiiramee baay'ee tokko namatti tola. Akkuma isa biyya alaa daandiin illee hin xaragamaa wanti hundumtuu qulqullina godhatee siraataa daba godhatee isbaalaan wanti hundumtuu sisirraayitu jira jechuudha. Kanaafuu kun biyya keenyadha kun akkasii nama jechisiisa walumaa gala isaa ta'u kunoo gamma kanaa caammaa xaragachaa jira jechuudha. Waara inuma saabee caammaan kun immoo bakki nuti naanna'ollee bakka kosiinii wanti tokko hin jirre waan ta'eef taaksiillee yaamne taaksii mayyuu quba hin qabu ani bakka sanatti bakka
Amma kana alamiin lanaas immoo itti yaanniitu akkasitti natti himtu osoo hin taane itti yaannee qophoofnee dhufuu qabnaa jedhee akkasitti waadaa galfachaan jira. Mee isin maal jettu? Isin maal jettu? Akkasitti waadaa galfachaan jira. Akka tasaa fiddee bakka bareedaa kan akkasitti busuusina gootee nagashitee kan jedhuun komii kakkaasaa ture jechuudha. Amma kana caammaa xaragee maal jedhee fixe? Caammaa xaragachuun immoo kun birrii 30 miidhee jechuudha. Gaasiin sodaatiina garuu kun sharaa waan ta'eefuu qalamiin dibnee waan tokko tokko hin goone akkasumatti awwaara sharaa dhadha'ee intinaa go'ee jechuudha. Lamaan keenya birrii 60 urgufanne awwaara keenya bakka kanatti kan isaa 30 kan koos immoo 30 achiin boodannaan ka'ee achii olii kunoo akka kanaatti fataazanaa jechaa ollee bakki sun garuu as kanaa miti. Kun bakkee keessaa jechuudha. Daandiirra yeroo deemnu ture kunoo gaa kana fakkaataa oolmaan keenya. Bakkichi akkuma asirratti argitanii kuni ka'umsa isaa osoo hin taane xumura bakka bashannanaa keessaa yeroo baanu bakka kana ture. Kana viidiyoo itti aanutti isinii fida. Kan kanarraa hafe warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo keenya laayikii sheerii nu godhaa nu jajjabeessaa. Waan nu gaafatan nu gaafachuutii dandeessu leeskoo sabiskiraayibii kuma 30 walumaan ni gallaa jechaati. Viidiyoo biraatiin nagaan deebi'ee dhufuutti nagaa fayyaa ta'a. Baay'ee.